magaalaa Haramayaadhaa addatti dargaggoonni magaalaa Haramayaadhaa kan baadiyyaa magaalaa sagantaa guutuu dhaabbanni Haramayaa Global Network dargaggoota keenya qaruudhaaf dhaabbata FGN fi Foundation Haji Ibsaa Mahamadii fi haadha keenya Hawwituu Dabiinaa kabajamoo Hawwituu Dabiinaa Dabiinaa mataa isaa qabee kabajamaa jaalatamaa barsiisaa keenya Ibsaa Dabiinaa waliin ta'uudhaan koree FGN kan biyya keessaa wajjin dargaggoota magaalaa Haramayaadhaa wajjin sagantaa kana qindeessuudhaan warri waamicha keenya kabajanii ganamaan nu dhuftan gara isin qabdan guddaadha duraan dursee bakka nagaa dhuftanii isinichaa anaa dhufu akkuma aadaa keenyaatti sagantaa teenya eebbaan banna sagantaa teenya eebbaan bannu kana kabajamaa Ustaad Ibsaa Mahamadii amana dhufuudhaan sagantaa teenya eebbaan dhufuu kananii harkaan usmadha. Live now. Live now. Live video. Kabajamoo Ibsaa Mahamadii gartoomsan itti aansuudhaan haasawaa baniinsaa kan godhan itti gaafatamaa dargaggoo FGN magaalaa Haramayaadhaa kabajamoo Ibsaa Mahamadii godhan haasawaa baniinsaa barbaachisummaa sagantaa kanaatii fi eenyu akka maaliif akkamitti qindaa'e ergaa haasawaa baniinsaa godhanii gamana فليتوكل أركان الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بران درسا خبجمو إبساء دمينا خبجمو ليجي درجة قطع مجالا هرمايا وبوفتي أكسما فاونديشنو تكين إتلافة توتا في متارشة تي إبسا أكسما كوري كورديوزرا زكي أحمد في أبتي بلو أكسما أماس ورد كوليجي أواجباني درجة بروفي شمرر ترتيبا نفيد غلطوما اسم جتشا akkasuma itti gaafatamtuu gamtaa barattoota Addisaaraa gamtaa barattoota tartiibaa yuunivarsiitii dhuftee jirti galatooma isin hundinuu dargaggoo shamarran waan dhaamsa keenya kana dhageessanii waamicha keenya kana dhageessanii asin nu argamtan galatooma isin jecha akkasuma pirezidaantii Haramayaa Global Network obbo Injiinar Iliyaas Ibsaa akkasuma dubbihimaa Haramayaa Global Network obbo Caalaa Barroo akkasuma ijoollee tokkoroota obbo Obsaadhaan hangafee warreen isaan jala jirtan guututti galatoomaa isin jecha itti aansuudhaan horee hojii raawwachiiftuu akka dargaggoo Haramayaa Global Networkitti isin duruu barraa ilaa hanga jalaatti
galatoomaa isin jecha HGN jechuun yeroo baay'ee wanni inni irratti hojjetu waan afuran kun inni dura guddinaa fi investimentii fuud seekuritii akkasuma dargaggoolee hojii qabne hojii itti uumuu damee fayyaatii fi damee barnootaatii hojii wal qabatee HGN wanni guddaan irratti dalagu damee afuran kana. Akkasuma ammaan dura gargaarsi inni walaa ture keessaa meeshaalee hospitaala keessaa guututti ta'isiin barbaachiftu miliyoona 9 yoo kan taatu hospitaala kutaa magaalaa Haramaatiin waan gumaacheef jecha HGN dabalataan ammas dargaggoo hojii qabne kan mana keessa teessee haadhaa fi abbaa maallaqa gaafachaa jirtu lakkii dargaggoon tun akkana taatu waan jaamu isii eebbifamtee lafa teessu isa eebbifamee lafa taa'u isa 12 kutee fi isii 12 kutee akkasuma warroottan kutaa 10 duraa irratan dargaggootan akkamitti hojii itti uumuu danda'a waan jaamu marii qindeessinee bifa tokkummaatiin bifa jaalalaatiin marii qindeessinee dargaggoon tun lafa taa'uu qabdu irratti waan jaamu wanni inni dalagu jiru HGN tartiibaan waa hedduudha. Maaliif kutaa magaalaatti hojii wal bareechaa bulchaadhaan waajjira paartiitiin haa ta'u waajjira nageenyaatiin haa ta'u hariiroo uumaan bifa jaalala qabu bifa tokkummaa walitti hidhata qabduun akkasitti qindeessaa jiru. Akkasuma ammaas ijoollee dhiyoo tana akka liistirootti dargaggoon ta'e hojii tuffachuu hin qabdu aadaa hin jirre san dhabamsiisuudhaaf jecha ijoollee liistiroo baranuma nama 10 jaarree akka hojii galchine isinis agartanii jirta asumaanis isinii himuu barbaadee jechuudha. Akkasuma dargaggoon irratti hojjechaa jirrus dargaggoo ammas akka kutaa magaalaa Haramaayaatti dargaggoo jaarree bifa hojii dhabdummaan hir'isuutiin kanaa hojii wal qabatee leenjummaan irraa kan barbaachifteef dargaggoon teenya hojii qabdu waan jaamu tana dhiisuudhaaf obbo Ibsaa Daminaa leenjii teekinooloojii hojii wal qabatee bakkuma teessutti galii argachuun ni danda'amtu waan jaamu. Leenjii obbo Ibsaa Daminaatiin booda isinii kan nabturatti ni argitanii galatoomaa isin jecha HGN yeroo baay'ee waa hedduu qindeessitii jechuudha. Asumaadhaan kanneen bira kutuu hin dandeenye koree boordii haasoo gabaabaa obbo Abdii Bulloo HGN maal akka fakkaatuu fi akkamitti sadarkaa sana keenya waan jaamu kabajaan isaaf yeroo barbaada meerkaan as maqaa Abdii Bulloo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee kabajamaa hayyuu keenya obbo Ibsaa Daminaa akkasumas sheekha keenya Sheekh Zaakir Abdulqadir akkasumas dargaggoota keenya keessummoota keenya hundinuu warreen sagantaa kanarratti hirmaatan baga nagaan nuuf kan jechaa ani waaraman jechuu barbaada. Haramaayaa Global Network akka idil addunyaa jaalame ilmaan Haramaayaa